براسة تربي دربي إن يوتيوب برافة ملاتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في داوتوتا أوروري كردي بكيرا. إيجا تربي دربي عكاتا نمني توكو أولاغا إني تيم برافة مدنديو خافني تري ميسا قلي تربي دربي خنا رجيفني والتي هذا تشانو. كان الرتي ونداودان نوتيلين براسة توكو سنيف كوبي سوبر باني براسة كناس أركتشودا فيديو كنا لايك شير كوبي لينك يقولوا هندقتين ergas booddii koomantii irra seenuudhaan guyyaa boruu Orhaan Bey akkamitti akka inni gosa keessaa yookaan sababa akkamtu uumamee akka inni filima keessaa ittiin bahu godhama namni yaadaan yookaan tilmaama isaatiin nu barreessee tilmaama san gaxxame namoota lama kaardii dhibba ni badhaasna. Egaa akkuma sagalee kanarraa dhageeffattan sagaleen kun kan torbee darbee waraabni jechuudha carraa badhaasaa irratti. Egaa akkuma beekamu namoota xiinxalaan jenne yookaan yaadaan jenne malee nama filima erga laale booda hin jenne. Kanaaf namoonni hedduun namni barreesse erga laalan booda ammoo warroonni oduu laalin dura hirmaates ni jira garuu akkaataa inni itti behe sana hin gaxxamne yookaan saniin hin qunnamne akkasumas namni qunnames tokkolleen hin jiru. Viidiyichi sa'a lamarratti gallakkifame Usmaan akka inni sa'a 3 liiviin deemus ni beektan miti. Namoonni hedduun garuu sanillee odoon ta'in erga Usmaan afaan Oromootiin laalan booda warra koomantii barreesseetu jira. Namni hedduun koomantii jalatti daleenee jira maaliif nun ergine jechaani warri na dubbisaa turanis ni jiru garuu ammoo sun erga viidiyoo laalan waan hin taaneef seera keenya waan cabseef kanaaf jechuudha tilmaama irratti waan hundeenuuf san gubatee jira. Akkasuma viidiyoo itti aanu irratti yookaan carraa bifa kanaan yooniif barbaadan karaa biraatiin beekumsa waan ta'uuf yaada kana qabadhee tokko isiniif fidaa waa'ee Soofiyaatiin kan wal qabatu isinillee itti yaadaadha. Kanaaf carraa kana hundi isin irratti hirmaadhaa. Viidiyoo kana laayik sheer godhuu hin dagatinaadha. Warra riikardii dibbakee